kabajamtoota fi hordoftoota Jaaboo Raayituun dhumti keessanuu viidiyoo kana yeroo lammaffaatiif irra deebi'ee upload isinii gochuu jira. YouTube'n waan irraa remove godhee jiruuf please namni dandeettan hundumti keessanuu viidiyoo kana amma dhumaa naa ilaalaa isiniin jedha. Galatooma akka waan inni irraa ka'uuf. Numa rafnaa nu dhiisame. Jidduu taa'ee gisee beerri qayyatumaan qaba. What be this? What be this? Jaaboo react. Osena mani gawagati. Nice shesha wali godus. Rampatina. Joo waan qeerroo fi qarreessi boo Jaaboo react. Adeebinee jira jechuudha arras iyyee ture beeta. Yoo baay'ee gubataa baan arras akkuma barateen viidiyoo bashannansa boorsoo qabadde isin dhufee jira. Viidiyoo isin gara TikTokiitti mention gootanii fi akkasumas Facebook irrallee jira. Sanillee react wajjin goona isin jira. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaaf subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan. Viidiyoo kana ilaaltee share yoon godhin dhugumattu hin taatu jechuudha. Ati nama hin taatu. Si. Somaaliin inni viidiyoo kana ilaalaa jirtu. Harmeen kee waggaa kuma siifaa jiraattu. Meeto harmeet. Fagaatte teessoon halaala siyaamuun owwaattuu na jaala. Harmeen teessan waggaa garabbii jedhu sinaa jiraattu. Smart Jaaboo React uummata udaan. Nasraa Gursum. Nama. Okay. Ustaas Ibsaanis. Nama. Namummaadhaan wanta kooliin caalan. Si warri jatan. Nasraa Gursum. Ustaas Ibsatti heerumuu hin dandeessu. Ifiifitti heerumuu yaatanii. Obboleeyyan ni dagatanii. Akkana Ebi Yusuf. Zuleekaa fuudhe. Uummata udaan. Raka duubaa sun hin ta'u malee. Baay'ee itti heerumuu hin dandeetti. Yoo rabbiin ka jiraatu waliif jedhe itti heerumuu hin dandeetti. Sumayyaa naannoo Jaaboo React ijoollee zamanaa hottu laal. Ijoollee zamanaa bara afaan dheeratti ammallee. Ambade. Amma tummaa mo'ee jaalala maali? Yaa jaalalti xiqqeen qabdu gin TikTokiin gad baasee dubra xixiqqoo fi dubra guddoo takka faama feemasii goonee jirra malee viidiyoo takka ilaalaminiif ilaalame. Furishkaale Jaaboo React lafee hottu. Isin dalaaleen qoy gisee dhiirtii isin jaaladha isin jette. Maaliif serious jettanii itti yaadaa jaawaltu. Yaa jechuun wanni jarri itti yaaduuf beete hoggaa ati si jaaladhaa jettuun yaa dhiirri yaa beekamire dhiirri daffaariidha beete sababa sanarraa kan kakkee akkuma si jaallachuun hin malta ati waan biraatiif illee taate garuu ishiin itti yaaddanii naamsaan akkuma dubartii wayitee sin jaaladha jettuun san itti yaadde si deebtu san si jaaladha jechuun hin dura itti yaadi jedhiniin qoosa itti jaalala akka jaalatteef fuulduraaf amma qofa baxxeettee ta'emuuf osoo hin taane. Maal jechuudha? What be this? Asha Jaaboo React maal nuuf himime? Guyyoota sadan darbanitti haali qilleensa Oromiyaa yoo ilaalle qilleensa Oromiyaatti naannoon tulluu diimtuu rooba yoo argattu handhuurri Oromiyaa Finfinnee malee jirti haaluma kanaan gasti kuudhaan laga xaafoo laga daadhii maa argate. Anbarta dhaabbatte mataa keedhaan silaa dhaabbattee qofalti qaama keerraa miidiyaa irratti oofee waan argaa sooti. Dubartiin garii wallaahi bil Saararoo Jaaboo React warra gowwaa. Galgala raftanii ganama yommuu kaatan guutanii osoo fagartanii maal gootu? Ani nama maraadha malee. Warra kana jeesalu malee. Duute already duute irtaawar erga duute ifna agartullee bilaa alayk. Jaaboo React what? Ministries khufte. Okay. Nin fulattis jaalalle dhabde. Haala kana yoo itti fufte gaafa jahaa fi sagal sugal fakkaate way khasaaratan. Haaf sagal barra asiyoo chiraale amma jaha. Anu haaf jaha yoo achi yoo ilaalte siif sagal. Mallee sagal deebi sagaluma. Wal fakkaatu waluma fakkaatudha. Dinja Junex Jaaboo React. Moomuunis waan jiraati. Moomuun waan jiraati. Ayya. Kamirraaf namni ejjeteenye nu laala.
Aizo. Akkami bobbaanee galla. Aizo. Moomuun waan jiraatii. Aizo brother. Bakka gammaddee. Of course. Akka feete godhadhu. Yeah. Mirga feeti. Akka feete godhadhu. Okay. Mirga feeti. Itti jira malee. Moomuun waan jiraatii. Imbooyin garooti. Imbooyin wallaahi. Garuu. Yaa. Numa rafnaa nu dhiisaame. Rafneetuma qalbii takkaan gatteenya. Aizo. Nulleen boonnee jirra. Gaafa baay'ee boonnee jirra. Takkitti gammachuun dhuftu dammoo dabil goonee gammanna beete. Sanii bar rifareetiin kenna sanii bar kaammate. Kaapitee Jaabiraa. Namni yoo fooloodhaan kufee laayikiin keessaa ba'a. Okay. Yoo laayikiin kufee fooloon keessaa ba'a. koomantiin keessaa ba'a. Okay. Yoo koomantiin kufee diwiitiin keessaa ba'a. Kana hundaayyuu hin qabu jechuun mataan duuru jira malee. Deeggara Manchester gaafa taate subara. Quraan Jaabiraa itti kijiba akkanaadhaan. Billee nigis. Manigis. Mandigis. Posto manigis. Farada ana arsu abbaa sadiyoon namti har'a. Farada maali? Farada si aarsu. Farada oo hanna maarsu jechuudha. Ayee. Bikkuma na dhageeffadha. Okay. Takkaffaa ija hin qabu. Lammaffaa harka hin qabu. Sadaffaa dhagooleedha hin dhagoo. Waan takka hin dhagoo. Waan takka. Waan takka. Wallaahi. Waan takka hin dhageenye. Waan takka hin dhagoo. Ganaallee hin dhagoo. Allahu akbar. Kana jechuun silaa osoo isa ta'e aan achuma dhaabbadhee maal godha beektaa? Yaa bakka an jiraa miti. Tokkoof tokko lama yoo ta'ee birrii miliyoona sii kennedha. Yoo birrii moo birrii 200 akkas gabbaasee tana sii kenna jettaan. Kan dhaga'uudhaan akkamitti deebisuu hin dhageenye. Nin dawwala jeerama baay'ee takkaaf minaamin jee dhufa. Amma akkamitti Yaa Rabbi. maali jirtan nagee qabdan? Salle. Hawaanuma maal ta'a? Ay baatii takkaaf adeera kiyya bira kiramtiin dhaqaa yatteen kunne maaltu guyya lama si Hawoo san dhiisii wallolleetiin biraa dhufe. Maara walloltan adeera keetii hojii. Mucaan saatii qaanaaf leen kana diruu deemu harkaaniin firraa qaba. Dhiisini booyaan aan hin Rabaka imbu'a khooture si diree gaafa ati dirte daa'ima homaan beeku sin jechuu deema dhiiba. Gara Feesbuukaa tarraa qoy. Osoo muka qayyaa ta'e boolla lamaan gidduu ta'ee jedhamee dhageeffadha. Qayyadde manuma ta'a. Okay. Jijjiiramni manumatti dhufe. Koi nama ngumu ibiti kuna akkamitti irra ta'an. Akkamitti irra ta'an. Boolla qotanii bar boolla keessa irra teenna ibiddarra hin teennu boolla keessa boolla kana qotanii ibidda akkam jiru kana jala kaa'anii muka addaatti jira beektee. Okay. Meetira meeqa gafaa keessan boolla. Viidiyoo dhokfatee tokkosu jira asli. Ati meetiruma lama akkas hin fagaata gadi. Meetira lama jechuun bar fagoo hara. Boolla lamaan afaan Deemaa isaan jala anaa mida. Duukaa jechuudha. Akkasii beektaa bar doktora jechuun waa malee doktora Osoo ammoo kan ibiddaa kan ta'e boolla lamaan jidduu taa'ee gilee beerri qayyatu maal qaba. Yoo muka ibiddaa san taatees jidduu teettee bar homaa faayidaan qabdu bar gubatteetuma gonni baatee tarta malee keessa seentu. If I know run from the village, make you call me kuri kuri. Yoo adeemni baadiyyaa keessaa hin baqatin kuri kuri jedhi namaa jedha. Viidiyoo kana uummati kun maa ola jeesii dhiin akkana godha warra mucattii takka. Shuf. 眼前这个女孩可不是嘟嘟姐，这一副漆黑的大嘴唇是她忍受钻心之痛才换来的。非洲原始部落的富拉尼族，百年来女人都崇尚以黑为美的习俗，把嘴唇变黑更是让他们认为是吸引男性的重要手段。毕竟哪个男人不喜欢嘟嘟唇呢？在富拉尼族女孩成年后的第一件事，就是用自己的私房钱给嘴唇重塑造型。但要想打造， أما بريدو مكانات اللي مال بالله عليك ها بريدو مكانات جرا هدي أجنا قرني هدي ورا كاريتو أجنا جيتو لي والله 到这种漆黑的大嘴唇，必须要忍受严酷的折磨。但是为了变美，他们都甘愿接受。今年刚成年的丽娜就跟着婶婶来到文唇师的家里。丽娜今天就要弄一副漆黑的大嘴唇，文唇师把搅拌好的颜料在丽娜嘴唇的四周进行小的针，则是文唇最终的一步。
同时也是最折磨人的一步。很快，文纯师拿着66根银针，以每秒上100次的手速开会自己出力。这一步的主要目的就是让颜料完全融入进嘴唇的内部，从而达到形成黑色的效果。整个过程中，丽娜都没有喊疼，因为只要能变美，她可以付出一切。一旁作为过来人的婶婶，则丽娜的腹部，让身体里的血液保持正常流通，防止因失血导致晕厥。门外丽娜的妹妹看到这顿时心里发凉，因为将来她也要遭受一次。为了保证一辈子不掉色，整个针扎的过程要反复进行4次，在当地根本没有止疼药。期间为了让丽娜保持清醒，文纯师会用凉水缓解其疼痛。10分钟后，丽娜整个人都已经完了，而此刻她的嘴唇也大功告成，现在只需等其。Balaan hin bu'in bareeduma jettee dhiyaagana geessanii. Numa distii gara garaa ittiidhaan fakkaatti malee wallah. Baalagee ijoollee zamanaa inni jidduu miyyoo tokko soof himoo. Astaghfirullah al-azim. Maali juu akkana footoo ka'uun gin? Mucattiinuu waraa kometti dubbisnuu xiqqaa. Kometti maal jetti? Maaloodhaa kuni magani? In albaata. Oh my god. Tokkoo fi sadi moo in ulfaata tokkoof sadi wallahi. Hongombistanii mucattii. Hongombistanii mucaadha. Istaayilii itti fakkaatee miyoona. Yaa wallahi dhugaa istaayilii itti fakkaate malee qabxoo hunda astaghfirullah. Tuufanii jetteen. Maalitti jirtaa? Wayyoo. Ta akkanaa tanatu booda tafkiin nama galaafatti. Jalaa ol dhawaa jiran nin khofli saphoo soqolattee soqola gargaaruu jedhan Waaqayyo dhaloota keenya haa araaramu. Wayyo dhaloota. Wayyo maal fakkaatti ani badee wayyo dhaloota nanaa dhaloota nanaa boy wallan boa yooman boye wayya jedheeman maal ijoo maal arguun jedheeman maal argaa jirra bara kana maal argaa jirra maalumatu ta'aa jira oromooleen tartee baraka maal hojjette makum maal hojjetaa jirtin jedheeman dhugaatu maataan ilaa akkashinti margaa Allahu akbar maal ijoo maaltu ta'aa jira jo safuune sadaqee aadaane badi boja ko duraasiyaa ilaa akkashinti afteete suga gabaatti baasaa jirtite maal gamaa maal takka ta'aa jiru nuti waan tokko waan beeknu qabnu galala insaan dhokkanna ta'ee nu dhokkatu ta'ee sayyuu ijaboo baasanii nu ilaalu namicha salphataa kana ilaala qabdu armaa dubartii uffataa mijola kana laala gaala akka isheen itti teessu sayyuu isaan gammadanii kolfuu nu xasii boona nuti boonya cabisi haa cabsu bomiilla kee haa cabsu ilaala akka isheen ilaala gaa akka isheen miilla ishee bargaanfatte jaarsanan siifoon ta'e nutu bade malee mati maal taate maal uumaa waan taatanii qabdanii misin gammadaa jiru kai booja koo duraa siyaa kaasu kun maal fakkaatti hici maal kun maal dhaqeen bu'aa malee kana ilaalu amma waan gochuu dandeenyu tokko yoo hin qabnu siniif jennee tiktookis feesbuukis fayyadamuu isaa dhiisna bakkas. Okay, video hada waysa dhumaa jidi. Waani guricha lala. Yeta abbaat. Kau jiru warra Afrikaa wajjin. Warra akkana kan dhiira kana godhu arginaan Itoophiyaa keessatti illee Oromiyaa keessatti Oromoo waan akkana gaafa argitan. Kanaa ol dullaan garafa. Yoo kan jibbantoota jaallatamtoota keenya viidiyoo keenya karraa kana fakkaataa waan nu hortaniif galatoomaa godhi gurraacha keessan.